Galaanaa jedhama. Waldaa Wangeeliidhaa gandi Koduwwaala. Gocha Waaqayyoo isiniif godhe dhibee Waaqayyootti isin fayyisee lafa kanatti gabaabsaatti dubbadha. Waaqayyoo gochaa inni naa godhe dubbachuun isaa baay'ee humna koo gararraadha. Kaleenis baay'ee na dhukkuba ture. Ani nama mana namaarra jooree wayyaa miicee ijoollee guddisuun ture. Yeroo itti waa kennu dhabee ijoolleen warri kaanillee warbee gorrofnee mucaan nitina gaafa waa dhibuu yeroo itti gundoo fuudhee lafatti gombisee irra taa'u ture. Garuu lafa kanaa buleetti koo iskuun inni natti namitti of tajaajilan ajjin lafa kana dhufe. Gaafa nafuu bishaan kadhataa irratti kadhatanii jawween si naanna'ee si lolu marrataan naanna'ee si lolu bishaan kanaan adwaadhanii irratti kadhatanii nuu kennan. Mana beekeessaa barakatti kan ni bedhan. Irra kadhatanii kennanii bishaan kana fuudhee galeen qodaa shirooppiitti buusee qodaa daakuu keessa buusee duwwaa harki keemmuun guute mimmaan garbicha keetu jira bishaan kana keessa irruu guutuutti beekta gaaf tokko lafa bokkaan hin jiru duubees garuu boollicha immoo hin guutee caafamee jira jedheen awaashii koo bukkee jilbeenfadhee qolbishaan keessa buuse. Maaliif anamma boolli maal naa kaa'ameera boo'eeraa dheera bakka gabara gadda gootu darbe waan ta'eef namni akka boolakina keessa jirtan namni akka booba'aa turtan lafa kanatti boo'icha karraanfatana namana. Akkasiin gadda keessa lafa kanatti kattana namana. Isa booda gaafa sanaa kaasee minaanni mana koo keessa utuu jiruun irratti daaka. Xaafii ruusiin daakadha Waaqayyo ragaa kooti. Maaliif utuman kanaan joorutuman xurii namaa miicu mana qorichaatii kalleen oofeeshinii uume garaachi keessa immoo daa'ee hojii humnaan hojjetneedhaan. Warri kaleessa roon fayyaa qabu na jaallatanii warri kaleessa hojii akkam barbaadatan jedhuufillee gara koo ilaalu tutulfaatu obboloota koo sinittan himaa. Namni nama amanatu warraa kaasii jaqee namarraa kaasii. Isa sin koffin isa dhihoo dhugaatee gaafa rakkinaa sitti koru Waaqayyoon ilaali. Maaliif waan lafa kana dhufee argeen qabu. Sammuudha gaafa sanaa kaasee bundoon koo guutu qodaan daakuu koo guutu yoon as ba'e yoon achi ba'e ilillee malee waan tokko hin jiru mana Galateeffadhaaf lammaanee akka keessan walitti buusaa. Jireenyi keessan akkam ture? Akkamitti jiraachaa turtanii akka sila nattaa turtanii akka biraadha. Amma immoo akkaataa isinitti jiru dubbachaa jirtan akka biraadha. Jireenyi isa dura ture utuu gara lafa kanaan dhufin dura eebbi keessan akkam ture? Hiikamaa moo hidhamaa ture? Jireenyi koo lafa kanaan dhufini olmaa galli isaa dukkana baqaanaaf dukkana ture. Maaliif waan hin uffadhu yoon qabu. Waldaarraa gara waggaa tokko hin jedhe bara 2012 kaasee dukkana manaaf baqqaa lafa bareedu hin jiru. Siree koo bichaatu beeka mimmaan koo. Siree koo bichaatu beeka gadda koos. Isa booda tukkanaan jiru kunoo poleettii koomisuu poleettii koo dammaa'ee kanatu wayyaanaa kenneen lafa kana dhufee wayyaa kana uffadhee dhufe. Lafa kana dhufuun keessan hammam ta'a? Ji'a sadaffaa keessan dhufe guyyaa isaanii yaadadhu malee. Ji'a sadaffaa keessa san dhufe gaafa sanaa san kaaseenii wayyaas uffachaan jira akka namaatti qayyaree caammaa tokkoon hin qabu ture kiitoo tokkoon olitee gadi ba'ee sayyoo namni naa kennedha sinittan himaan. Gaafa qaba gaafa bitadhu akka sana ilaaltamne. Kanaan jiru gaafa bakkee bahu garuu rakkina koron namatti maddu namni naaf gaddi hundi. Isabdiidha malee dhugaan hin jiran. Garuu inni dhoksaa namaa beeku Waaqayyo keessa qonni beeku. Keessi godhumaadha bakkeen koo garuu ammayyuu ta'e naan cimee man deeman. Erga dheengadda wangeelaa faana kadhatanii moottiniyyuu dabalee galataa argatu Yesuus. Waaqayyoon galateeffadhaa fi Waaqayyoon lafa keessan itti boonsaa fi guddaa dhageessisaa galateeffadhaa fi akka amma isaan dubbatanitti hoggaa shanii jechuudha. Jireenyi koo dukkana ture. Hiikamee hin beeku. Nan hojjedhaa milkaa'ee hin beeku. Garuu eeggiin gaafa lafa kana dhufee addanaatii bishaan fudhadhee galee qoda bokkoo kootti naqee kadhadhee Waaqayyo na eebbisee jireenyi koo naara'ee ankaleessa harka namaan kajeelaa har'a kunoo bitalleen uffadhaa nama addaan ta'ee jira jedhu Waaqayyoon guddisaatii galateeffadhaa fi dhumarratti gaaffiin isin gaafadhu tokko ergi lafa kana dhuftanii Waaqayyo akka kanatti seenaa keessan haaressee namoonni akka keessan dhiphina keessa jiran rakkina keessa jiran dhukkuba keessa jiran akka isaan amantii godhatanii fayyaniif lafa kana gaafa dhufan akkamittiidhaan akka isaan dhufan mee akka isin ofii keessanii dhuftanii itti maa namni kun amanee akka jijjiiramuuf. Guyyaa galataa isaa qaban kana gaafa sana wayyaa meecaaraan ture gaafa lafa kana dhufe nam deema. Yesuuf obboleettii koo dammaa ergaa lafa kana dhufe karaa meecaan dhufe birrii 500 wayyaa miicee fudhadhee birrii 500 sana lafa kanatti kenneen Waaqayyo manni koo duwwaadha harki garbicha kee duukaa jiru mana koo guutadhee mangal sinittan himaa. Gaafa birrii kana kennee galee immoo kaasee immoo
jireenya addaanii eebbifame. Akkaawuntii qorata akka birriin galee qoroon daalatti jiru birriin qaban ture isaa kaasa duwwaama malee waan tokkotu hin jiru. Isa keessan booda mana nanicha irradhee lafa kana dhufuu kootiin mana sanqaleetti galee balbala caccabaa namni naa kenneetti kaadhe sattan galee arra garuu mana kana maragadhee itti galee akka namaatti qorqorroomoo nan dabarsuu dadhabee dhugabaatti irraa naguutiin arra darbe. Amma immoo balbala isheetuma waaqayyoon jedhe bishaan lafa kanaaf fudhate amma danda'uun deebiin nafe kan kete bishaan baarrii kootti naannessee maragii mana kanaattis naannesse. Mana nama maragadhee kaleessa immoo baarriif maskootii abbaan qabeenyaatti kaatutti naa kaa'e waaqayyo. Ameen. Manaaf abjuudha kun. Bishaan lafa kanaatti qalladina. Mee akka dhannaa lafa kanaatti mee qallalu. Nukotta waan humna keenyaa dijuu isaan iyyuu dadhabsiisanii garaacha fixanii waaqayyoon nu kaase nama kana nutu kaafate. Bara 2005 kaasee dhuga baatiin isaanii narra yeroo garuu sa'aatiitu xinnaati. Ani bara 2001 abbaa manaa narraa duun daalattiitti ijoolleen kun amma 12 mucaa dhiiraa fi mucaa durbaa abbaan isee du'e footoo isaanii yeroo isaan achi jiranitti geesse. Kana booda falan qabu guddisuu hin danda'u. Achitti jilba nama waaqayyoo jala ta'an ijoolleen kun footoo lamaan kan dhaqeen achitti gala. Kadhannaa dhaqeen qubee turoo fi koofis nan du'adhe. Ijoolleen kana keessaatii inni tokko barana 12 fudhate. Isheen tokko immoo barana 9 barate. Kanaaf angalata waaqayyoo karaa isaanii waaqayyoo karaa jilba isaanii na gargaare waan hin deebisuun qabu.